as keessa waraabanii jechuudha. Sanduuqa kana keessatti waraaban. Barbaade dhabee gaafadhe keessa lakkisanii waraabne rakkoo ta'e jechuudha. Isin video waraabdee deemtee torbee tokko caaltee hoteela san gadhiistee bakka biraa jijjiiranii magaalaa kana keessa jiraatanii bakka biraa jiraatanii hin beeku. Akkuma beekamu ayyulleen barakina dhugaadhaatiin nu cinqee turte. Hin deemtu naan jedha turte hangaruu akka ta'e dhufee jira jechuudha. As magaalaa Adan jira baara gubbaadhaa mumkin sagaleen isin jeequu danda'a. Salaamillee dhuftee jirti. Salaamillee wal arganii jiranii. Biyyarraa kaatee dhuftee mumkin isin gargaartee biyya galchuu dandeetti. Mumkin karaa biraas yoo fayyachuu jirti. Isin garuu hin ta'u jechaa jirti achirratti. Hin beekamne kaammas. Yookaan isin wajjin biyya galtee yookaan akkuma jettee isin wajjin biyya biraa deemte jechuudha. Carraan an qabu taa'etumaan eeguudha. An dubbachullee hin barbaanne makiinaallee konkolaataa lachuu gurguree ka'isii bitellee hawwisimaa fi gurguree jira konkolaataa lachuu jechuudha. Mallaqa sanillee immoo akkaawuntii baankii isin irratti keessaa baafatee itti fayyadamtutti achi keessa naqee jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenyaa akkam jirtan baga jiraattan jecha. Akkuma argitan Sumayyaan natti taphattee biyya jireenyaan am fiigee biyya galee isin biyya jirtu. Anis biyya galee achiin isillee achi jirti jechuudha. Amma anillee gara eerpoortii deemu jira jechuudha. Gara Yemanii achi deemuuf deemaa jira. Isin natti taphataa jirti malee biyyatti hin galle jechuudha. Kanaafuu amma fiiguu jira jechuudha. Hoteela viidiyoo isin keessatti waraabdes maqallee waan argeef naannoo san dhaqee barbaada. Akkas isin jedha amma deemaa jira. Eerpoortii deemu jira. Hafteef immoo yeroo achi ga'u isin waraabeetiniin isin mul'isa jechuudha. سيدو نقتي كرامل كيسياتو يلا بقى يلا شو سمع وما رفني وما رفني لا لمي باسبورتيو يلا شو سمع يلا تقولي ايه I would like to welcome you on board the 7 Airbus 320-200 flight number IY623 operating to an international airport via Djibouti International Airport. Our flight time to Djibouti International Airport will be 1 hour, cruising at altitude of 29,000 feet. In order not to interfere with the aircraft navigation and communication system, there is an opposite. Waraaban jechuudha. Sanduuqa kana keessatti waraaban. Barbaade dhabee gaafadhe keessa lakkisanii waraabne rakkoo ta'e jechuudha. Kun bakka kana ta'anii viidiyoo waraabanii hoteelallee zooree irra ga'ee hoteela Super New Adan kan jedhamu magaalaa Adan keessatti isaan kan boqottee turte dhuftee baatee jirti naan jedhanii akkuma argitan ganda keessa barbaadaa jira. Mandar ustaad kana ba motor yedur biya falakwan baru baru mana nak السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد توتا كنا كم جتنا بك جتنا نجين سوى جناجرات جتة ويارنا كنا أكو ماركتن مقالة عدن. سلامتك يا فدمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم ناجرتن ورد توتا channel كنا خا. بقى ناجراتن. أكو ما أرجع الناس عدن بارقو باجرة.
inni saayiba kiyya as keessa jiraata inni hoteela osoo biyyarraan ka'in daddafe hoteela akkanaa dhaqee jedhee itti himee daqiiqama sanii dhaqe yoo as dheetumaa si jedhan Ogguma sana dhaqee akkuma ati natti bilbilteetiin deemitiin hoteela san deemitiin naa gaafadhu wayii deemi naa laali akkuma naan jetteen ogguma san deemitiin gaafadheeni hin jiranii naan jedhan bayan naan jedhan bakka addaa bakka bashannanaa toora afaan baaraa kanneen faantitti anuu sarmaa fi miti amma bakka bashannanu fi dhufte jenneetiin baara gubbaa zooraa jirra inshallah waan goonu hin jiru jechuudha ma guyyaa takka waan rabbi jeen oolu arguun keen oolu inshallah yeroo sirraa fixa malee isiniin himne malee durallee haaluma kanaan isa itti godhee ture akka bakka baaraa magaalaa keessa barbaaduuf inni illee ijoollee hedduu bakka hedduutti ergeetiin yoo akka isa argitan jedhee namni isin beekne hin jiru barbaadaa turan jechuudha. Sumayyaan viidiyoo gadhiistee argine Salaamii wajjin dafee isa ergee innis barbaadee hoteela sana hin jirtu jedhanii urga viidiyoo waraabdee viidiyoon sun urga waraabame torbee takka ga'ee nuun jedhanii jarri illee urga achiyyuu gadhiiste torbee takka ga'anii jedhan dafanii ba'an jechuudha. Homaa gochuu hin dandeenye kaa kun amma magaalaa Adan keessa jirra haala kanaan barbaadaa jirra. Amma nu bakka hundatti illee nama hundatti illee itti si hime noktaalee illee bakka keellaalee irratti illee itti hime suuraalee isillee facaaseetiin jira. Akkasi rabbi keeraa godhu homaa gochuu hin dandeenye kaa kun barbaadu jirra jarris viidiyoo san yeroo san waraabanii achi yeroo san bayanii daddafanii kutan jechuudha. Gochuu hin dandeenyu yaa isin viidiyoo erga waraabdee deemte torbee tokko caalteedhaan erga hoteela san gadhiistee bakka biraa jijjiiranii magaalaa kana keessa jiraatanii bakka biraa jiraatanii hin beeku. Akkuma beekamu ayyuulleen barakinaa dhugaadhaatiin nu cinqee turte hin deemtu naan jedha turte hangaruu akka ta'u ta'ee dhufee jira jechuudha. As magaalaa Adan jira baara gubbaadhaa mungkin sagaleen is jeequu danda'a. Sagaleen is jeequu danda'a. Kamu ayyuulleen dhugeete ayyuu tasgabbaa isilleen bilbila jalaan kaastu. Kanaafuu inni dhugaadhaa jirti isillee barakinaa dhugee of ajjeesachaa jirti. Waan hundaaf rabbi keeraa godhu bilbila san jalaan kaastu sagalee keessa hin deebistu waan taates hin beeku. Akkuma fiigaa dhufeen barbaadaa ooletiniin haala kanaan viidiyoo isiniif waraabe mee amma kun nu jeequu danda'a akka itti aanu bakka biraatti isin waraaba nagaan nuuf tura isin jira baaba'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenyi wajjin haabuu jecha akkuma argitan Sumayyaan na sobdeet magaalaa Adan irraa sana'aa jiran jettetti viidiyoo waraabdee anillee fiigee sana'aa jirti jedheetumaan fiigaa dhaqee jechuudha. Karaan gaaraa, karaan qilee, karaan badaa akkasiisan isin sana'aa jirti jedhee fiigaa dhaqee asii hifattee karaa ittiin deemtu dhabdee sana'aatti naa deebiti jedheetiniin harka kennatti jedhee waan fiigaa dhaquu dha isin sobdee asuma keessa teettee sana'aa jiran jettee. Yoo an fiigaa dhaqee sana'aa ga'u isin Itoophiyaa jirtee Itoophiyaallee yeroo an fiigaa dhaqee biyya galu isilleen as akka jirtu argee. Mas video le salam fa wajjin dalagaa jirti. Salam fa wajjin dalaydee hoteela keesteetteet maqaa hoteela Super New Adan kan jedhu keessatti hoteela san keesteettee dhaqee yoo gaafadhu dhugaan dhayxeetiin achi keessa taa'aa turte. An duraan san Adan keessa jirtu shakkii godhadhee Hudeedaa Adraamot kanneen kana iddoon baharaa bakka hedduu jira. Magaalaalee gara garaatu jira san keessa magaalaa tokko keessa taatee jedheetiniin na shawwaluuf beekamaa Adan jiran jetti se'eetiniin ture isin dhugama Adan jirti. Hotel isin keessa seenee viidiyoolee achitti waraabee guutuu isin xumurre guutuu isiniif xumuruutti deebi'ee jechuudha. Salaamillee dhuftee jirti salaamillee war arganii jiranii biyyarraa kaatee dhuftee mungkin isin gargaartee biyya galchuu dandeetti mungkin karaa biraas si oofaa jechuun jirti isin garuu hin ta'u jechaa jirti achirratti hin beekamne kaammas yookaan isin wajjin biyya galti yookaan akkuma jettee si wajjin biyya biraa deemti jechuudha. Carraan hin qabu taa'etumaan eeguudha. An dubbachullee hin barbaanne makiinaallee konkolaataa lachuu gurguree kan isii bitellee isimaa fi gurguree jira konkolaataa lachuu jechuudha. Mallaqa sanillee immoo akkaawuntii baankii isin irratti keessa baafatee itti fayyadamtutti achi keessa naqee jechuudha. Haa isin itti fayyadamtuuf durallee isin konkolaataa anaaf jedhee haabitu malee ka oofu isuma akka itti fayyadamu isuma ofii fi naan jettee kun haa argitu lachuu ka gurgure mallaqa akkaawuntii isin itti fayyadamtu irra naqee jira jechuudha. Itti fayyadamtu mallaqa isin garuu hin barbaadu mallaqa deeffadhu narraa yoom rakkadhu isin jedhee jechaa jirti jechuudha. Viidiyoo darbee argitanii jiraatan. An himullee hin barbaanne akka mallaqa akkaawuntii isin itti fayyadamtu irratti akka naqee
maallaqa makiinaalee gurgurisan isitti simuun barbaanne garuu yaa'u dirqamanatti eega isiin himuun isii waliin jedhee isiin hin himte jechuudha. Akkaawuntii itti naqxanii jirtan birrii makiinaa gurgurtan ani itti najamu keessaa baafadhaa jechaa jirti jechuudha. Akkasii maallaqa inumaan abdii fa'aa kenneetiin akkaawuntiitti seef godhiif jedheetti wanti jedhe jechuudha. Akkas yeroo tajaajiltoota kenna Sumayyaan haala kanaan ammallee harka kennuu diddee zoora jirti jechuudha. Amma Salaamis dhuftee isii wajjin immoo eessa akka deeman Rabbi beeku. Salaamiin wajjin jiranii yookaan isiin gargaartee biyya kana baasti. Akkasii anta akkam ijoollee nama mul'is jedhaan jira. Namni hedduun immoo ijoolleen jedhanii jettanii ijoolleen ofiifuu gaaf guddatte deebitechaa jirtan hin danda'an garuu dhugaa dubbachuuf yoo na wajjin guddatin ilmaan tiyyaanatti fakkaattu jechuudha. Yoo ani guddisin yoo osoo an argu na wajjin guddatin jaalalti hin jiru jechuudha. Dhalattee qofa bakka argitetti deemtee guddatteef yoo taate dhoqqeen uraa immoo dhalaa dhaluun qofti faayidaa hin qabu jechuudha. Ilmaan jechuun yoo bira ta'anii guddisan jaalalti abbaa jiraatte jaalalti ijoollee wajjin jiraatte san qofa ammas yeroo jalqabaatiif waan ta'eef ta'amma booda naa dhalattu caalaa tanniin ta'e yeroo jalqabaa naaf dhalattanatu natti jara dhabuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf Rabbi haa mul'isu jedhaa isinis du'aa inni godhaa. Kanaaf dhiisii warri bittan hedduu jirtan karaa keessatti illee dhuftan dhiisi ofiinuu gaaf guddatte dhufti gaaf guddatte natti dhufin maarraa godha kaan hin guddisin kanaa wajjin hin guddatin ka jaalala ijoolleen argin maarraa godha guyyaa guddatte jarruu deemuuf deemti dubartiidha heerumtee tokkotti mita namaati. Kanaafuu amma jechuu ka ijoollee jedhamtu amma ka jaalalte jirtu amma ka barbaadu akkasiin jedhaa horratti addaatoota kenna dubbii isin dheeressee jira. Wanta isin deebi'ee dhufeef bakki sun hoteela achitti viidiyoo guutuu isin waraabuu hin dandeenye asitti ifa godhee resiif deebi'ee isin himuu fi akkasumayyaan sanaarra leega dhuftee adan gad deebitee sanaa dhufeette na sobdee sanaa nageeste sanaa anis dhaqee sanaarraa gad dhufee adan jira jechuudha. Amma hoo sanaa deebi'ee itti musuudii seennaan jetti Rabbi haa laaffisu osuma akkana zorru sagantaa walumaa gaffii gaajjira jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاح التراب يمتوج الفكرين ساتوجاس تكنكوش لا متعت للردى لي جباني الشارع ያወኩት ብዙ አለ አኩኩሉ በሉ ልጆች እንደገና ጨልሟል ለኔ አልነጋም ገና ለኔ አልነጋም ገና በልቤ ላይ ጸጸት